yoo xiqqaate Muhammad Nuur yookaan gadaa restauraansii yoo xiqqaate nama 6 nama 7 himateera. Ijoolleen Dubaay keessa jirtu warri 7 darbe keessa diraama 9,000 dhageeffadhu arafaate 9,000 8,000 kennee hadda gartee akkaawuntiin jira paaspoortiin jira bilook ta'ee mana hidhaa keessa jiran nama 6 nama 7 dhufanii haqateenya nu barbaadaan mana hidhaa keessa irraa nama nurraa dubbatu dhabne jedhanii sagalee nu ta'e irratti hibatan. Akkuma san namni 5,000 irraa nyaatee himatullee ni jira. Ka biyya keessa illee himatu ni jira jechuudha. Kana yoo irraa fuutaniif sanni dhiiftan moo akkam gootan? Kana booda illee nama 7 fiddaa jechuudha. Lakki jechuudha fiddaa jechaa miti bar nama waa nyaate eenyu yoo taate namni haqa ofii haqa namaa irratti baatee taa'u hin jiru. Dhageeffadhu boona dhaga'e. Namni ummaan dhufee amma dhufee asli ummaan na nyaata siin jedhe fiidee mana bantee suuraa namaa galabbattee biran taa'in evidensii irraa fuudhi keessan ragaa wajjin doktor takkaa ragaa malee waan biraa waan kijibaan hin dhiyeessine ragaa wajjin dhiyaate jechuun namni marti nuu ragaa ofii qabatee. Ayitee gaafattee keessan. Akka yoo barbaachisaa taate warroota bilook ta'anii mana hidhaa keessa jiru dhageeffadhu warra diraama 9,908 kafalee mana hidhaa keessa jiru ID isaanii isinii maxxansuu danda'a jechuudha. Maamman Nuuri miti dhageeffadhu boona Maamman Nuuri miti nuti yookaan nama kanaa miti nama mul'ata qabu kanaa miti ijoollee miti xiqqoo iyyuu argisiisa maqaan isaanii osoo waamti asirratti namni eenyu jedhee isaan hin barbaanne iyyuu keessaanitti dandhee gaafannee ji'a takka eennee ji'a lama eennee guyyaa 15 eennee Baba Nuraddiin kana gaafa gaggombisee raggatu an torbee tokko guutuu kadhadhe fixi waan kana jedheeni torbee tokko guutuu gaafa kan dite yennan gaggombisee raggatee jechuudha sii galee namni akkas godha malee akka kan kee dhufanii assalaamu alaykum gadaan akkana na godhe yennan fiiganii dhufanii mana banachuudha miti hundi tartiiba deemti miidiyaa kana yoo hadda yoo irraa haasofte wallaahi dhugaa sin jedha guyyaa 5 caala irraa haasofte achi booda dubbiin tun qabbanaayatuma moofaatuma deemti asuma duuba kaattee sa'aatii 24 akka baandiraa teetta malee namni si walii wanna jedhu hin jiru ufillee rakasiiseni ufillee jibbisiisini argite mubaarak laa rakasiisani akka guyyaa ajaa'ila dhageeffadhu arafaati haqa namaa barbaadu irratti noo dhageeffadhu ila dhageeffadhu arafaati na dhagaartaami addallee borullee yoo taate hayti namaa namni haqa namaa ofirraa qabu ni kaffala jaalatee hin kaffalu jechuudha. Dhageeffadhu yoo dhabe gabbayee Oromoo narraa kaffalaa jechuun barbaachisaadha. Fakkeenya namni Muhammad Nuur kama miti yoo himattu tuni mallaqa dhabeetii miti. Nuti illee ni amanna akka inni mallaqa hin qabne. Fakkeenya namni tokko muciyyoo tanarraa fuudhee hirraanfachitu mala. Tarii gartee muciyyoon tun galata isarraa dhara kaa'uu dandeessi. Lakki jara keenya maarree maqaa ofiitiin bee silaa ganan deemu namni silaa ganaa dhufee taa'ee waan kanan dubbatu irra. Jala kana ta'a yaa aboo jara keenya wanti kun isinirra jirti namni itti dhiyaatu Nuraddiin itti dhiyaatu. Hayyee maarree muciyyoon tun na biraa qabdi dhageeffadhu muciyyoon tun na biraa qabdi maarree birrii ani yoo Muhammad Nuuriin kafalu jedhe wallaahi narra jirtoo jedhe nama dabarsuu fi danda'u Muhammad Nuuriin nama hedduu kabaju. Lakki birriin tun dheerattee yoo irraanfatee dhageeffadhu irraanfadhe jechuutu jira jechuudha. Galatoomi ati haqa muyyattii barbaaddeemi asliin geetteemi achi booda aslii gaafatta asli dhiisi ati mucatti haqatantee barbaaddatanaan gabbuyi aslii dubbisiiti aslii waliinaa sayi nama guddaadha dubbiti atta goote jedhiini Muhammad Nuur sii kan faluu didu anas sii kan falala Muhammad Nuur irraa qaba jettee ati fidansi gayaa qabaannaani anatu sii kan falama haqatante laal tana taaf koppiliin kadhee asirraa fuudhe tanarraa sii kan fala tabiraan qabu. Abboo dhugaa biraa barbaada dhiisa mee ammuma dhugaa baasaati. Ana amma sa'aatii daraatee osoo isin jirtaniin dabarsaa fi Allah sama dubbisatti numatu barbaaba. Amma atillee yaada kennata. Mubaarak illee banata yaada kennata. Asiniin illee yaada kennata. Iciitiin illee yaada kennata. Yaada nama biraa dhiisa abboo. Yaada nama biraa isiin asirratti hin baatu miti. Laal asiniin dubbisatti bar. Isiin asirratti hin baatu. Galee. Isiin kan baane dubbiin kijiba kaa. Isin isanatti as fida gaafa ija isaa argean viidiyoo illee ni bayaa waa hundaan ni godhaa jette karaa keessaatiin walitti isa maqballeessii deemaa jiran malee waan biraatii miti. Kunoo abdiin as jala jira namni mallaqni itti kenname sanuu hoodu jedhee wabii waan ta'eef abdii kana gaafachuu maaliif dadhabdanis marra koo qaba asliin as jira gaafatu aslii fi nama hundaa gadi duucha aslii mucayyoodha. Bonaadha waliinaa ta'ani nu gadi duunna rakkoon qabu. Isiin gadaa argu malee abadan jettee shimaku. Gadaa maqaa balleessuuf tarsiimoo baafamee jenna kaamti karaa gabaabaa. Baba maqaa balleessuuf hin jedhina. Ani Muhammad Nuuriin akkuma isin kabajanii kabajaa barra qabii barbaade malee. Muhammad Nuuriin sila godhatu sagaleen keenya kan. Haaliyaa. Amma dubbii haarawatti garagalchaa jirta moonatti kennitaa jiran. Asli haka baaftawoo ta'e hayitti Muhammad Nuurillee haaba'u yoo dhuguma ka barbaadan taate wallaahi billaahi dubbii kana jalqabarraa hanga ammatti namni hubatee keessa beeku ana
Maamman Nuur bira dumbulloon tokko hin jiru. Sanuu wabii waan ta'eef diraama 3,500 abdiitti kenne. Yoo nyaates yoo nyaatuu baates yoo kennes yoo kennuu baates abdii arsii shaashee kana bira abdii ol galcha abdiin afaan isaatiin Maamman Nuur irraan fuune. Mucayyoo tanaa hin kennine. Mucayyoo tanaa kennee jira. Dhugaa jirtu akkasi baasaa namni as jala jiru. Abdii kuno jala kana barreessaa jira galchi kaboona. Maan galchine reewa. Jira kuno abdii arsii kan ol harkisaame. Abdii arsii. Boona galchi. Boonatu galchuu dide barasli. Warri mudee tara qabdan ol harkisaame ol harkisuu dide. Warri mudee tara ol harkisaame. No. Abdii arsii kan ol harkisa. Ana bira jira kan ol harkisime. Birriin eega bakka itti argame rabbi nu baasee. Ay birriin arganne iyyuu maal goona guys ol galchime ol harkisi boona. Bar dubbateera mucaa amma dura dubbatee jira. Maamman Nuuri eega abdii bira jiraatte abdii ol galchee fi jira oo dariisiitiin akka. Bari Wallah onna harkisu de warri mudee tara ol galcha jara keenya warri jala kana jirtan abdii ol galcha. Modii tara naa kenne ol si Harki onna harkisa. harkisiisu dide. Aliyaa fi abdiin bar waliin dubbataniirani amma dura waliin dubbatanii maal jette birrii naa galchee jira birriin inni naa galchee Maamman Nuuritti kenne osoo hin ta'in birrii biraan irraa liqeeffatee san naa galchee jettee sanillee akkatti harkaan dhoofne. Ammallee ana bira jira jedhami qoy mubaarak kiyya olaa bayu ol baasa warri modii tara silaa yoo tan osoo arraba taate yoo tan qaada tara ol. Warri mudee tara ol baasaame abdii ol harkisa. Ay. Modii tara naa kenne. Arraba taate yoo tan qaada ol darbitanii miti ma ol galcha wanna jedhaati. Dhugaa barbaadaan jiru abboo namni. Maal taate? Abdii ama bol darbine. Bani Adam abdii ol galcha oo maqalte qaliitii rumaannaa gali jedhan ka baktiillee haa ta'u fida abdii san fida ol baasa. Yalla. Boonaa kenni ka moodeetara aslii kenni. Abdii ama darbi. kenni rakko. Maa namni modii tara beeka jala kana jira beekaati malee sharrachoonni. La aslii kenni haadha faateeti kenni haa galchani kenni moodeetara boodarraa deeffatta yoo hin Asli kenni modii tara. Maqaa arsii baharraa nu jijjiiraa maaf bakka dhaloota ofii jijjiiratti. maal arsirraa jijjiirtee bakka biraa eenyu eessaa himattu wallaggaa himattu barbaaddani leebochi. Isin tunarraa fuudha arsoo mata kiyya koottaa ummata horii. Lolin kaa'umani kabajaatee Nama rarrabsini. barbaadu hongee taa'aara charo. Lakki nama rarrabsini obboleetti. Obboleetti tiyya nama rarrabsini. Abdii ol harkisaa jara keenya silkiin dhoowwe nama fakkaate nama onna harkisuu dide. Warri jala jirtan ol harkisa. Abdii abaaboo darbime. Silkiin akka hin arganii. Maal erga nama qalame. Ani warruma dhufee waasitti matu kanaan boona dhageeffadhu warruma dhufee ebeluun irraa mallee qabuudhi jedhu kanaan silkii bitaa jedheen akka isaa giddame fuudha sirra teessee iyyiti. Rakkoo hin qabu. Isin tukuma 500 fuudhee bitaa kaame. Kaardii illee isaanummaan guutuu qaban silkii illee isaanummaan bituu qaban. Hello. Amma abdii galchuu dadhabdeere ati. Beekaa galchuu dida asli gurbaan jallataa bara. Boonaa baale jallataa rabbii. Yeroo gaarii qabaadha egaa. Abboo rabbi si haa jalli. Gargaramuu qaba. Haqaati miidiyaa miskiina. Ila asli fayini. Ila dhugaa qulqulleessuu barbaadde. Wallahi dhugaa lafarra jirtu tanuma. Abdii ol galcha. Maamman Nuur gaafa durallee wabii ta'ee mucarraa birrii kana. Aboo warri mudee taraa nama ol galcha abdii ol galchaa ijoollee. Ati galchi mataa keetiin hin galchi tanuu siman nu galche. Moodeetara naa kenni. Boona moodeetara naa kenni ana galchaa. Illolin mee Nuuraddiin kiyya akkasii miti illolin hin jarjarin abiibii kiyya. Galchi ofii keetti galchi. Itti hoo ebar boonaadas jedhe. Eegaa. Maa karan akka bunaa. Miidiyaa haqaa jetti bar jala kanaa ijoolleen miidiyaa. Boona itti hoo era wallahi dha. Ada boona miidiyaa haqaa kan taate abboo nama. Miidiyaan boonaa kun goofandanii miidiyaa miskiinaa miidiyaa haqaa dhuga baas miidiyaa dhuga baasi maqaan isaa. Itti aana tokkichi isaatu warri Dubaay guutuun keessa warri namarraa waa fuutan of qopheessa. Wallahi billahi ati ila dhuguma haqabaaf ta'oo ta'e meeqaa kamtu jira fakkeenya mee anarraayyuu ta fudhatuu dadhabde mucayyoo eenyu Habiibaa bira dhayte san isimaayyuu anumaa ajandaa maanan godhatina kana
Hin kennitu Bakka itti jirtu ajandaa godhannaa nutuma bakka itti jirtu ajandaa godhannaa arnati. Ati maal qabdaree maa jechuun ati birrii hin qabdu. Miskiin ajandaa godhatanii maaltu irraa bu'a? Amma mucaa mul'ate kana mataa keessa dha'uufi beekta akka inni miskiinan gargaare akka inni ta'uufiitii moodeli namni cawkamee namni as keessa hama bicha wal ga'e na fakkaateera. Ali ammaan tunuu jajjabdu ammoo mujattiin dhageetto. Ali amma nalaa turte fakkaate. Wallahi isimi ani dhiiraa kun hin dheessa osoo hagana dubbiin na jabaatte. Mubarak dhageetta dubbii isin bituu deemtanirra isinumatti kolfaa jira ayyuan. Bar dubbii wanni fixamu hin jiru dubbiin dhumattee lafa jirti wanni barbaannu nagaa barbaanna mucattiin duulinaa jechuu jirra malee dubbiin dhumattee bara akka lafa hin jirre nu torbaan dura agarree boleessa kiyya. Gaafa mucattiin as bayiiti kakadhu birrii ta'e fudhodhanii ni didde. Gaafa ammoo mucattiin asuma deemtee wamantaan indalana goote yookaan na gurgurateetti yookaan birriin tiyan galle jetti yookaan isa argu malee jetti yoo jaalalallee ta'e rakkoo hin qabu mucaa qabnee jalatti hina aseennaa itti seensi nu rabbal qaba. Siinqee fi marga harka si kennee balbala nuuraddiin biraan si kenna obboleettiitti osseenta hin baatu manaa gala. Mubarak innaa dubbatan xiqqoo safuudde ofirra eeggata dhiifama naa godha. Jechuun amma ammanni. Safuu miti kun waan kun cabsaatii miti.